bahia Tesona kafananjen oromia Igala fetia via bahia Mia ba manendalato Yanka ba kanabosiftu Onetia tirutia Anafi Sonia Oromia 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 Aqui, mano. Aqui tem Aqui, yoo takenyu no amman tara khara holqa sawmur sina jirra holqa kana kessa waa hedduu jira iddoon kunis no iddoo bishaaniiti amma isin akkasumatti kan hordofaadhaa no maqas deema jirra no kunis akkam lafa yersin amma stila astis akkana iddoo leenca meeqa jira wantoota meeqa jira waa hundaafuu isin hordofame mee shukuri eessa jirta amma Aku dari mangkisi jenne holqa somu markata jenne holqa somu daawwataa jiru. maal godhu aduutu jiru Amma kanaafuu carraa kana fayyadamneenna beedi mangkisi ke sagan tokko beedi mangkisi oromoo dhoofti jechuudha laalaa jiru. Kanaafuu haala kana ogo ulaa gubbaa inti maal seqanna daabboo bishaan akka naa kennu. Daabboo kama yuunivarsiitii dhiibbaa magaalaa. beeta waggisitti dabara waan inni Beedi mangkisi daabboo nyaalan dakka. Nuti ammoo xiqqii nyaallannee dhufnee beedi mangkisi daabboo nyaalan. hai asal sen batum Mboo sosene. wallahi arram batu Mboo. akam Ulee maan na baasa malee otoo sana mboo. mana bang keessa fakkaata beeta waggisitti Beedi mangkisi akka itti bareedu hojjetoo. Tumsa godhannam. atamani baatu baatu Mboo. Uleen mboo. magala keessa yaa Waan tuwaa. masara mootummaa itti jira maal si dhagaa'ee mootummaa mootummaa mootummaan seenuu illee gammadeetu jira. Illee gammadu baatu amaanni dandeenyu wanta mataa guddistee ayyar kun haase seenuu jira moo as geejjira asen geejjira bishaan sagalee waraabatu sagalee keessa geejjira nagara geejjira kula akkasi sanii gammadeetu jira. yeroo moo kijiba yoo haase guutu wayite Guutu haame ammaan tana 4 kiiloo jira. 4 kiiloo weessu olqa sobuu marjenne asii ammaan tana amma ilaal waan itti gaafate maal si dhagaa'ee seenuu geejjira maatu na dhagaame maanatti dhagaame wanta kan ilolta waan si gaafate jirti gaazexni Ameerika ati kata Ameerika laal haase ani amma gammachuu na dhagaame gumaa caaluu saniin dhugoomsee 4 kiiloo si ta'anii san ayyoo kaagala ta'e ammoo wanta ati kana garuu warra kana dhibe ani duba kana mataa kana bareechee waa isaa godha tasaamu bakka sammuu yaada qabdi masaraan agar tokko masaraan mootummaa ni liki wala harbu ke mas daga ajefan mas daga mana mootummaa Yani maal dhagaama baay'ee nanaara nani baay'ee naarsa mal siya nanaara asaan miidhi gaskee kan waan uummata keenya godhachuu kan baay'ee nanaara daga garoo sammuu fayyaa sakam tutti masaraan qotu amma masaraan mootummaa alis laasee jira mal dognya fadia kota sini ni kota ay መንግስት Selasin ini juga lebih jelas lagi. Foto kas tadi di situ. Sesona kapanan jena Romia. Igala
Oromiya biya bakiya Teessona kafannan jeen Oromiya Igala fetiya biya bakiya Ni abba malee galatu Yankaba kana boonsiftu Onnetiya jirutiya Anaafis Oromiya 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 Hadahayu ugeesamara yaa jaallatamtu biyya goototu eebbifamtu biyyee biyyarra yaa Oromiyaa fakkii jannata anaan kan kee an ilmi kee dhufaan jira ammasitu salaamata anaan kan kee tokkichi kee dhufaan jira ammasitu Sillaasee fa'aa daawwannee ba'aa jira liyyaasu jira. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo Beete Mangistii Minilik seenaa jirra nu hordofa. Seenaa maal laafate? Amalleen daawwadhaa. Dhaggeeffattoota keenya inni kun Karsaallee Galamsoo jedhama. Achitti hidhamee. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya inni kun Achitti hidhamee. achitti hidhamee ture Karsaallee Galamsootti. Galamsoo. Karsaallee Galamsootti hidhamee ture namni kun. Ayyee deemtee ture. Egaa dhaggeeffattoota keenya nu amma Beete Mangistii Hadisilaa daawwannee karaa Beete Mangistii Minilik deemu jirra nu hordofaa isin jala. Egaa nu amma Beete Mangistii Minilik deemu jirra nu hordofaa isin jenna miilaan nu yaadaa nu yaadaa dhaabbatanii. Achumaan garuu yuutuubii kan caccabshamu sabiskiraayib laayik yaada qasan qabna. Namicha jallataa Minilik jedhamu kan uummata Oromoo haala waliin harkamu isa san laaluuf deemna isinillee nu waliin laalaati waan jettan gaa wajjin jenna. Mee walumaan laala. Wajjumaan jettan yaada keessan isinis toora mee kaameraa irraa naqaa akka talaa kana waliin fuudhaa. toora yuutuubii kenna sabiskiraayib carcar shooqa jedhu san laayik sheer sabiskiraayib godhaatii hin dagatina kanaafuu waa hedduu isin barsaa jirra Minilik. Kun amma bira gaa jirra qaalisan bira ni beektan gaa waan ta'e isin mee isin akka jaalataniif akka hin ilaala. Kabbaa siyaame. Ini mulatu kun kaalichi. Kaalichi mulatu. Rafaa jira ala. Rafaa jiru. Kaan riba. Osoo namni beekamu hojii dhabee akkanatti rakkataa jiru namtichi laal mana fuluukii 150 gahu adda isaa fudhatee keessa jiraataa jira. Kun mootummaa biratti fudhatama godhachuu. Kanaafuu xiqqoo gara Oromoo urgooftuudhaan deddeemaa jirra. Kanaafuu koottaati daawwadhaa isin affeeramtee ni tanii koottaa. Ayyee. Egaa gabata keenya amma tana naannoo Amaarraa kaanee karaa naannoo Tigraay jirra. Amma naannoo Tigraay jechuun naannoo Tigraay dhuftee Finfinnee akka dhaabbatu jechuudha. Seenuu jira isin naannoo Tigraay akka hin koottaa. Please do that. Do it. Egaa naannoo Tigraay qaxxee hangana deemee jirti ajaa'iba gabaabaa. Yaa Oromiyaa taa'ee amma deemnee koottaa. Waan jaalala kan nagalee. Wanni kun hundee seenaati yaani. Garuu waan kana akka laalee ni jaalatu maaliif fakkaata lammata ta'an. Inni kunis masjida Najjaashi garuu seenaa Itoophiyaa keessatti gizii Itoophiyaa keessatti hin dhaamu. Garuu immoo inni nama seenaa guddaa Itoophiyaa keessatti argina. Waan inni amantii musliimaa qaali bichaaraaf akka inni Itoophiyaan bulchiin lakkaa'anii
garuu waan qaanleef dura mootummaa jiru kun sirreessan ni yaadna. Mee walumaan hin akka sirreessu. 3 action. Egaa keessatti kan nyaamaa ta'uu karaa naannoo Somaalee deemu jira. Naannoo sagalee Itoophiyaa raakisuu ta'ee shan keessatti hundi dhaaqu jira. Isin namni hojii moota Akkuma beekamu naannoo Somaalee gaalaa fi horsiisee bultootaan beekamtii. Kanaafuu namni amma fakkeenyaaf fakkii naannoo Somaaleetiin beekamu keessaa isa tokko gaalaa isa kanas argaa jirra. Dhaggeeffattoota keenya kottaa affeeramtanii ta'anii wajjin daawwanna. 3 action. Naannoo Somaalee biratti hottee jedhamee beekama. Hotteen tun ammoo yeroo warri naannoo Somaalee keessa gaalaa fi horiidhaan godaanan addatti dhaabbatanii irratti keessa galan mana isaanii jechuudha. Manni naannoo Somaalee ittiin beekamu kana gamoo fi fagoo guddoo qabanii kanaafuu nu Egaa geewwata keenya akkuma beekamu naannoo Somaalee garaa beekamu. Meeshaalee aadaa bareedduu hedduu keessaa gama meeshaa godhaa faayidaa qabii meeshaa godhaa qabii dikkaa odaa jedhama kunis guduu jedhama. amma inni kun ilaala hangaa jedhama. Inni kun hangaa jedhama. Hangaan kun ammoo aanan itti elmatu aanan baaduu. Laa inni kunis maal jedhama? Marxoon jirti. Marxoo jira. Dawwana gaalaa jedha. Maqaa afaan Oromoo kanatti marxoo iddoo shirri jedhamti. Dawwana gaalaatu jira. Fallaana jira. Mee obbo Shokrii jedhanii sirriitti. Waa baay'ee jira laalu. Anamma asirraa waan naa gale keessa. Waan si gala. Marxoon kun amma shirriin kun uffata aadaa Somaalee keessaa isa tokko. Dawwanni kun ammoo wanta gaalli ittiin ganamee gaalli gartee ittiin kana. Okkee. Waan asirra kaasan. Waan mormatti hidhaniiti gaala hoogganamuu keessaa isa tokko. Maqaan isaa dawwana jedhama. Dawwan. Ati osoo waan Dawwanni kun amma akka afaan Oromooti jala deemtu jechuudha. ati Somaalee saawwa. An Somaalee daalaa Somaalee beekama. 2 Akkuma beekamu daawwattoota keenya amma naannoo Dabuubii gallee ilaalla. Naannoon Dabuubii ammoo bishaanii fi magariituun beekamti. Kanaafuu amma naannoo Dabuubii keessa bishaantu jira, waa hedduu jira. Amma laali wanti jiru kun nyaata beekamaa kun qurxummiin jirti, waan baay'ee jira. Inni kun amma nyaacha. Garuu waan ajaa'iba isin argee naannoo Maddabar jedhamtu akka jira qo'imee isin nama dhufa wajjin agarra naannoo Maddabar naannoo haaraa dhufe. Akkuma beekame dhaggeeffattoota keenya amma kun lafee luusii jedhama. Lafee luusii kun eessaa akka dhufee fi eessatti akka qophaa'e namni hin beeku. Kanaafuu mee isinis yaadatti kennaa yaadnu wajjin. Dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamne amma inni kun dho'iinsa volkaanoo jedhama. Naannoo Affaar keessatti gammoojjii Saharaa keessatti argama. Kanaafuu mee maal fakkaata? Maan volkaanoo nama bishaantu as jala kana. Asii qo'i daawwattoota dhiqeessuu ofii laajjisu. Ofii daawwataatti nama hojjetan. Akkuma beekamu nuyi kunis traditional clothes of Affaar arii jaamti yookaan Affaar kan jira. Marxoodha. Aadaa Affaarii. Aadaaleen kun hundi garuu aadaa uummata Kuush waan ta'edha. Sirriitti mee daawwadha isinumaan waan kana ilaala. Dhaggeeffattoota keenya yeroo tokko amma guyyaa kanaa dhamatanii wajjin waa hedduu taatanii amma ammootu aanan dhuguu barbaadanii sin affeerra. Kanaafuu laala amma kana keessatti aanan as keessaa bahu aanan baay'ee naannoo Awaash keessatti magariituu fi waa baay'ee argama. Dhuguu dandeettanii sin wajjin itti fayyadama. Egaa akkuma beekamu amma karaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Hararii siin jira. Akkuma agartan inni kun Harariiti. Dhufaa dura hin jenne amma naannoo qalbii fayyaa qabutti amma dhufu jirra. Amma gizara gujjallaa fooleen Oromiyaa keessa ka'u jirti. Amma naannoo urgooftuu fi hawwattuu fi jaalatamtuu takka takkaan seenaa jirra. Harariirraa amma gara naannoo Oromiyaa jaalatamtuu magariituu fi urgooftuunis beekna. Mee qottaa laba. Ayyee jammate. Dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu naannoo jaalatamtuu fi hawwatamtuu fi urgooftuu fi magariituu naannoo Oromiyaa akka isin keessa jirtu qilleensi nama hawwatu seennee jirra. Isinis wajjin itti bashannanaa itti bulaa nyaadhaa horaa bulaa jenna. Ya Abba ya
amma akkuma beekamu kun naannoo Odaa jalatti argamna. Odaan ammoo aadaa Oromooti. Jalatti Odaa maanguddoon jalatti walgahii teettee wannaa muratu aadaa muratu keessaa tokko murtii jedhamuun jalatti muratu. Odaan mallattoo Oromoo ittiin beekamtu tokkummaa Oromooti. Kanaafuu daawwadhaa dhaggeeffata keessa. Action. Egaa dhaggeeffattoota keenya amma daawwannee bashannannee beete mangistii keessa laal naannoo kamiyyuu naannoo sagalanuu takka takkaan laallee waa beeka fitnee jirra. Kanaafuu amma gara galaa deemaa jirra. Galatoomaa isin waliin daawwattanii yaada keessa subscribe like share godhaa. Carcar show YouTube keenya akkuma beekamu har'as waan haaraa isinii qabannee dhufnee jirra. Beete mangistii keessa maaltu haaraa maaltu Teessuma gafannan jeen Oromiyaa. Teessuma gafannan jeen Oromiyaa. Igala feetiyaa biyya baakiyaa. Mi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaa kan na boonsiftu. Onneetiyaa tiruutiyaa